kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu sallaa jira argamtan nagaan koo akka jirtan tasnaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaadhas ani fi haannan deebinee jirra. Guyyaa sanbataadha. Buna qopheeffannee nyaata qopheeffannee rafataa jennee kennetti illee hin jira asitti wajjin maaliidhaaf kan jedhu noofaa turtii godhamee haalatti sin dabarsee aannan egaa deeme. Ayaan jira jirtu kabajamtoota Ayishaan jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu jalatti arga chaayinaala ayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaa waaqee bakki jirtan isiniif baay'atu isin jechuun jaaladha. Wanta qophaa'e kana hundaa takka isinitti ta'e booda immoo itti aansee akkatti nyaatamus isinitti himti. Galatama taate Anna. Mijuu unachaatuma har'a haasofna guyyaa sanbataatidha. Balleessiteetta as ta'a malee na fuuldura ta'a walda gongorree kiyyaa akkan. Asitti bunaadha. Asitti kan dhiyeeffanneetoo jirru egaa akka gizeen akka argitaniitoo jirtanii isin jechuun jaaladha. Asitti ruuzidha. Asitti kenneettoodha kan qopheeffanneetoo jirru har'a sanbata gaarii dabarsineerra. Akkana isiniin jedha. Warra afellee gaafa tokko isiniif guunnee dhufnaa isiniin jedha. Har'a afmee haanna wajjiniin haasofna. Haanna akka kara kaameraadhaan yaadni ishii piikcharii ilaalaa jirti waan ta'eef jechuudha. Waan jaallattu waan ta'eefidha. Isiniin jechuun jaaladha. Ruuzii har'a akkamittiin hojjette waa'ee ruuzii kan xiqqoo isinitti dubbatta jedhee kananii bunas dhugaatuma ruuzii hanna nan jeeqaa jirti har'a aannan akka gaariitti aannan miti dhiifama jedhiin. Dhiifama naa godha. Achumaanii chaanal kiyyallee jedhi chaanal keetillee achumaan beeksisi warroonni haaramni baay'ee dhufe anarratti baay'ee ergas jechuudha. Erga viidiyoo wajjin hojjennee raawwanne namoonni haaramni kara chaanal kiyya baay'ee dhufe waan ta'eef isaanittillee chaanal kee beeksisne. Chaanalli koo Anichoo. Anichoodha. Hanam Cakka Kujedha. Isa jala yoo barreessitan isaarchi goota viidiyoo agamuun hojjenni. Arras immoo kan ayyaantu irratti malee viidiyoo kiyya qabadhisni dhufa obsaan na dhagee obsaan nu ilaalaa jechuudha. Gaban maalimmoo dhiifama naa godaani waan maasofni ishii natti toluufanii ani kolfa malee ishiitti miti yeroo baay'ee natti dubbattanii konfideensii mataa ishee akka argattu ittiin kolfinii naan jettanii jirtanii dhugaa dubbachuuf ani ishiitti waan kolfaa tokko iyyuu hin qabdu aannan jechuudha. Aannan akka nama guddaatidha akka daa'ima xiqqoo osoo hin taane haasofni ishii yaadni ishii hunduyyuu anaayyuu nama teechistee na gorsituudha jechuudha. Kanaafuyyuu ishiitti kolfa osoo hin taane yaada ishiin dubbattuudha. Amma kana ruuzii isin dabarsee kanan buna buusaa buna dhugaa ruuzii keenya nyaachaa wajjin haasofna. Isiniin jechuun jaaladha ruuzii ani maalinni kaarotii faqaffaqeetiin egaa haalluutti uumama fakkeenyaaf isaan achitti paawudarii waan adda addaadha jechuudha kan isaan itti godhanii ani garuu inni jira baay'ee asillee jechuudha ruuziin sunillee maalinni suppermaarkeetti ogaa deemtan guutee jira wanti biyya alaa jiru garuu ani kanuma biyya keessa jiruun maal godhee akka kan isaanii sanitti akkasittillee malki isaa baay'ee wanni hin jenne jechuudha garuu halluu akka itti godhuuf kaarotii faqaffaqee isa masmara xiqqoo saniif faqaffaqee tanan ruuzii wajjin hojjedhe jechuudha. Baay'ee mi'aahaan namni nyaanni ilaalla eebbifannee nuuf eebbifadhu. Wanta asitti qophaa'e kana warra dhabaniif kennu. Eebbifame guddaa saayii isin jecha meeffadhu. Baay'ee mi'aawa. Baay'ee mi'aawa. Ammoo wanni irra jira. Kasala irra jira. Akkasitti agani san takkattakutti immoo ani sukkaara keessa qicadha. Galmaan buna dhunna. Buna baay'ee haana hin nuddu nama dhugu jira kaameeraa duru. Fottaa dhugaa isin fottaa nyaadhaa. Dhugaati. Namoonni baay'ee kenneettoo ijoolleen jaallattu hin jirtu waan ta'eef iyyuu fottaa kenneettoo dhugaa jedhu. Buna kan buna jibbu hin jiru garuu keessattuu iyyuu
obboleettii tokko yaada ishii kabajeetidha jechuudha viidiyoo kanaan hojjechuu yeroo baay'ee ani waan inni xiyyeeffadhu hin jira maamiltoonni kootillee kan gizeedhaan yeroodhaan eeganii waa'ee meeshaaleeti jechuudha garuu obboleettiin kee tokko keessan dawwaltee jechuudha. Akka hin dubbanne faayi tola rakkiste. Engadda halkan naa bilbiltee asumaan galatoomii jechuun hin jaaladha dhugaa dubbachuu fi baay'ee sitti gammannee jirra. Ati baay'ee nama cimtuudha. Wanta ati godhaa jirtu hedduu nu gammachiisee jira. Garuu yeroo tokko aadaa keenya qabadhuutii nuuf koottuu naan jettee jirti. Haalumaan naam jechuu dide malee yaadni koollee karoorri koollee isa ture waan nyaata aadaa waan adda addaati irratti fuulduratti waan ta'u beeku waaqayyo waan qopheessu hin beeku. Har'a garuu yaada obboleettii kootii kabajetan mee buna mana keessatti dhugaa guyyaa sanbataadha guyyaa boqonnaati. Isin faana haasaa jedhetan kara keessan dhufeetoo jiran isiniin jedha. Egaa buna simmooyyuu fidetan walumaan dhunnaa erguun naqinaa hanna nagaa. Eessana haasaa ishiin afaan tola rakkistu. Fayyadamoo afaan kootitiif garuu dhiifama naa godhaa jechuun yeroo baay'ee arraba kunan eeggadha. Guyyaa har'aa garuu jecha maankaa kanarratti fayyadame yookaan jiraate please ijaan qalbii keessanirra naan bisaasanii jechuun jaaladha. Yaada qabda buna buusu. Buusi yaada. Yaada murte. Erguun naqinaa walumatti deebinaa koottaa nyaadhees koottaa dhugaas isiniin jechaa. Egaa buna kiyyallee fidadheetoo jira kunooti. Jabaraa raadaa jirti naadaffee fidadheetoo jira. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan bakka jirtanitti fataatti jedha isiniin jechuufanii hordoftoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa. Egaa haga viidiyoo keenya barumsa qabu walitti deebinaa ganaa fuulduratti wantoonni baay'ee walirraa barannu hin jira. Waa'ee meeshaaleetillee ijoolleen na gaafatanii jirtu. Isallee qabadhee tan isinii dhufa isiniin jechuun jaaladha. Garuu amma buna wajjiniin dhugna. Ijoolleen baay'een illee immoo hawwii qabnaa. Gaafa gallee mana keetitti goruu hin dhufnaa. Ijoolleen naan jettanillee bilbilli kiyyaa achumarra jira. Bilbila kiyya duwwaa 945 82 Yes. Galata waaqa. Addee Hanna. Naaf himteetoo jirti. Isin jechuun jaaladha. Warroonni dhiyeenyatti hin dhufnaa si arguu barbaanna jettanii inni deebisiti immoo ijoolleen yeroo tokko viidiyoo gubbaa irratti illee hoggaan sagaleedhaan dubbadhe illee meenuu ergii bilbila keessi barbaannaa ijoolleen naan jettanii jirtanii gamanumaan immoo obboleettiin tokko mee du'aayii naa godhii anillee inshaallah mana ijaaraa jira mana koo gaafan xumure meeshaalee bitachuun hawwii qabaa jetteetoo jirti rabbiin si haa gargaaru yaada muraasa kee rabbiin galmaasiif haa ga'u wanna yaadde hundaayyuu tarkaanfadhu bira geessin jechuun jaaladha gamanumaanii guyyaa san argii homtuu sin muudatinii hojiin keetillee hojii qajeelaa siif haa ta'u sin jechuun jaaladha gamanumaanii isiniin jedha. Egaa ka amma buna buufannee buna dhugnaa. Ani waa tokko ni gochuudha. Amma sirraa deebida. Viidiyoo ko like, share, koomentii soo qabaatan balleechaa soo qabaatan na balleessaa rakkoo hin jiru. Siniifan deebisa. Lakkaabbu haali balleessaa maal qabda daa'imni kun komotamu bara. Oduma ta'eyyuu nuyi warra guddaatu komatama malee ijoolleen kun komatamtu kana beeki. Komii eenyumtu sirratti dhiyeessu. Ijoolleen tokko waa sadi qabdee guddatti. Waan badaallee gaariitti fakkaate malee waan hamaadha jetteeti miti ijoolleen kan dalagdu. Wannuti fee ijoolleetti hin bu'u. Ijoolleen beekanii miti jechuudha waan balleessa dhuggaa jiraate kanaafuu ati komatamtu na komatinu jettee waan biraa sammuu kee keessatti hin galchisiin jechuufani. Akka ayyaantu kanatti. Akka ayyaantu kanatti. Video gara-gara na hojjetan jedha wanna sinaan jettan indaalee isheetu sin walaloo kun waan nuti gaafata. Walaloodha. Namni biraatillee immoo barreessaa fi maal akka yaaddanii ani walaloo nu barreessi jedhee ni jira. Inni akkasi. Bakkeessanitti. Nagaafi.
Bakkeer talitti ragaa waaqayyoo niifaa baay'atu aga viidiyoo barnoota qabuun